Aduh, gak malu sedikit narate coftare. Pirang kita uang. Inna namanya pada nanduare. Ande? Ande kerja malu Garu warra baay'ee piraan kinaaf hin taane maa barteef taates piraan kidhaa itteef ta'aa jalqaba irratti sindi deemate. Ande piraan kidhaa yoo siin jedhu ol bira naa dhufuu dide kaa. Laayiviin jechuun wanti namni tokko amachuudhaaf uneetaan nama gargaarsuudhaaf. Innaa yaada akkanaa keessa galtanii. Dhugaa dubbachuudha. Ashama harka fuula hordoftoota caalaa fi jalatti warra argamtan hundumti keessan nagaa waaqee bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anna gaafatti galanii waaqee hedaf haa ta'u isinillee akka nagaa taatan waaqee biraa abdiin qaba. Har'ammoo piraankii meeffaadheera jechuun barbaade dursa bilbilee hin ture waan ta'e itti mee firuu dawwadhamne minaamin jedhee itti mee ka'ee achi boodee piraankiin godha jedhee yaade garuu amma isheenii akkasumatti gorsuma hiriyyummaa na gorsaa turte jechuudha wajjinaa sa'a turre seetikee amma gidduutti maaliifaan jiru waan ta'eef asumatti piraankii ishii gochuun barbaade. Kanaafi obsaan nafaana tura amma dhumaatti viidiyoo keenya daawwachuu hin dagatina like share gochuu hin dagatina subscribe gochuu hin dagatina asumaan immoo orootu 44 subscribe viidiyoo ishiitillee daawwadha warri maatii kootaatan maatii ishiin taane maatii xaafeessin hin jira kana taasisuudhaan yeroodhaaf amma. Pranking kun yookiin naataa yookiin naaf hin ta'u wajjumaan ilaallan siniin jedha nagaan naataa. Yaada sawan hin beekneef siinii sitti fakkaate Oromoo malee baay'ee ulfaataa gaar jaalanuma kan isa jaalladhu anatu beeka waan ta'eef ati beekuu dhiisuu dandeessa. Sittis mul'achuu dhiisuu danda'a gama akka bakka nama jaallattu immoo yoo sitti jijjiirame gama akka namatti dhaga'amu dhugaa bakka inni ulfaata beekta. Na jaallata beeka garuu akkana jaallatu beeka garuu bakka amala duraan hin qabne dhugaan hin firuun dhugaa dubbachuudhaaf amma waggaa 5 xumuraa jirra jechuudha wajjin erga wal jaallanne. Kana keessatti amala badaa tokko irratti argee hin beeku garuu inni baranaa immoo ani hin beeku bicha amala hin jirre jijjiirrate. Chala, peran kana baca sudah tahu. Nanti. Kangkut tuh, apa mana apa tadi peran kita bukan curi aja tadi kita. Nanti. Peran kita mau kenapa tuh peran kita ceramu? Enggak, apa nanti? Kami miti kun akkuma hiriyyummaa akkasitti malee bakka jechuun ofii kee abaachuu waan hin dadhabeeffan bakka furmaata tokko tarii tokkorra jira munni tokko waan boba'u akka jedhan sani naara malee boba'u namni tokkorra jira beekta bakka sumaan bareechuu barbaadeen malee. Jalqaba barratti hoyyoo sanaa jedhu jijjiirama kan fide maalidha? Jijjiiramni yoo dhufe jalqabaan duubatti deebi'ee wantoota raawwattanii dubbattanii yookiin immoo wanta isin jedhee irraanfattee yoo jiraate hiriyaalee ta'uu danda'a. Maaliif ta'uun illee amala keenya jijjiiruu danda'a. Amala keenya jijjiiramni immoo akkuma sitti gaaffii ta'e kan isatti illee gaaffii ta'uu danda'a. Yoo jette dhugaa dubbachuudhaaf anis maaliif namni amma feesee ol jaalatu addabaabayii ifa namaatti caala gosin jaaladhee sin jedhu fiilirratti ana tokkotti nan jiru sababni isaati ijoollee nama fuulduratti ni dhokfatti akka amma fiilmii keessatti arginu yookiin immoo walaloo keessatti barreeffamu kalayyuu hin jiraatamu garuu sin gidduutti laayif hin jiraatamu dhugumaa dhibbatti kan akka barreeffamu natti fakkaata jaalala dhugaatti jaalatu ifa ijoollee keessatti si ibsa waan ta'eef ta'ee dubbachuudhaan qofa si jaalataa jechuu keenya yoo ta'ullee baate oduu jaalala dhugaa jiraachuu baate gidduu keessa waggaa kana wajjin deemee jijjiiramni jiraachuu danda'a nama fooniiti rakkinaan ta'uu danda'a qarshii dhabuu danda'a nootirikii dhabuu danda'a kanatti tokko akka kaleessatti yeroo baay'ee akka kaanii waan biraa ta'e jennee murteessuu hin qabu
sakalee isa wajjin dabarsan ilaaluuf giddi jedha. Jireenya keessatti gufachuun hin jira. Gufachuu sanii obsaan bira darbuun hin danda'amu. Arra du'aattee waan fudhattee jettee waa bira ta'uu danda'a. Kanaaf yoo akka kootii jaalala kaleessa gidduu keessanitti dabarsitan ilaalaa fi yaada amma keessa kee jiru aarii keessa kee jiru baasii maali godhu isaafillee qilleensa kenni jaalala dhugaanni kaleessa sii qabu dhuguma yoo ta'e bara kaamulu siif kennuu barbaada yoo ta'e dhuguma isaa deebiidhu. Rakkoo koo akkasii fayyadu sitti dubbata. Atis dammoo tokkicha zim jechuu doon taane waan taate jiru. Amallee kee kaleessa akkanatti garuu akkas taate jirti. Jecha tokko sararaan nageessa isaan boodhinu. Kanaaf maali yoo jettee nuti tasee tokko dhuguma dubbachuudhaaf nama nu jaalatu illee hin beeku. Nama bakka kabajanu hin qabaanne kan dhaabbanne nuti shamarran nu tokkii jira. Kanaaf na caalu koyi. Asii gadi jedhanii yaada jettu keessaa ba'ee ifa jiru tokkicha dubbadhu isatti keessuma kee baasuu waan ta'eef hojii biyya arabaa taa'ee yaada isaa ta'ee ni miidhamtatti. Kanaaf yaada eenyummaa kee kaleessaatti deebi'ii ifa jiru dammoo isatti dubbadhu sararaan kana gadammoo seeraa kaleessaatti. Ani kana caalaa beekee nama gosa yaada jettu keessaa ba'aa. Kanaaf adaraa kee hin boo'in. Dhugaa na boocisu kaate bar seenaa durii na yaadachiiste duubata cina deebiste gara. Inni dhugaa keeti oolukoo inni dhugaa keeti gorsa kee guddaa galatoomi garuu bakka jechuun hin jira beektaa yeroo baay'ee irra deddarbeefi jira yeroo baay'ee zimmee callisee irra darbee jiruus callisee irra darbeera garuu amma uummatuma deddeebi'ee namni gaafa badii tokko dubbisu badiidhuma sana irra deddeebi'ee gaafa raawwatu namatti dhaga'ama beektaa na aarse bakka. Maal godhan beektaa yoo ta'e dammoo baay'ee hin jedhee fakkiin mormuu yoo ta'e asiin galuudhaan jetti yoo ta'e kana jaalala ta'uu danda'a. Jaalala isheen na jaalattu jaalala akkamiiti jaalala sirriitti immoo jaalala jireenya boruutiif na barbaadu jedhee yaaduu danda'a. Inni tokko akka keenyaatti akkuma ilaala kaayyoo isaanii lakkanu isa har'a gisee nuuf mijatee jennee isaan wajjisurree kaawwannee gita isaanii dhaabbannee nuti yoo hojjenne amma isaanii hin geenye miti. Obsa qabaachuudhaan illee dandeettiidhaan illee yaadaan illee karoora balleessuudhaan jalaa ooluudhaan abbaasu yaada nama qabu gabe. Kanaaf yaadni yaadaa jirtuu fi yaadni inni yaadaa jiru gargar ta'uu danda'a. Ani jedhu kana malee jaalalatti dhabees jijjiiramuudhaaf natti bakka oolte. Kanaaf bakka jiru gaafachuu qabda jedhaan. Kanaaf ani dhaga'e walitti mufachuu keessa namni biraan dhaga'e gabaabaa dhumatti tokkaallamee isa wajjin dubbatu. Dhugaa keeti hundatti waa garaa himatu miti silattu. Namatti jaalala. Lammaffaa dammoo nuti hirkiisanii hojjetu natti fakkaata. Isaaf waa ifaan qabu naan jedhee ture barreeffama. Torbee darbee keessa barreeffamee ture. Kanaaf lammaffaa dammoo guyyaa guyyaadha namatti dubbachuudhaaf illee hin jiru. Lamni inni jiru biyyaadha. Qashii wajjina caalu biddeen qaamii kiiloo birrii 80 garee jira. Isa biddeen dhuguu Nah, isa guddaa isaati ka orang namaan nagalchire dhimma isaati ka. Maal namni kamu kasatti isa bichaatti jiraachaa jira isallee waa'ee jireenyaa dhugaa. Dhabuu danda'a caalu. Himachuudha kaa yoo dhaban baasanii himachuudha. Inni dubbatu barduudadha firuun baasee hin himatu waan kanneen. Yaali caalu malee keessa kaatanii fanneen ta'uu danda'a. Lama dammoo taphaa ta'anii mul'achuun barbaadan warra dhiiraa hunda isaanii keessatti. Hundumaa maatii keessaa hin qabne akka waan birrii qabaniitti mul'achuu barbaadan. Kana dammoo ati hubachuu fi qabda. Dhabuutu jira waan malee rakkoon waan nama kun tokko hin jiru. Ani mucaawee baradhee feesbuukidhaan hin baradhe. Mana marfee keessa ciisaa fuudhaan. Kanaaf Frank ano hojii kana caalaa Frank naan jetti darabamu dolo waan gorsee Frank hojjaa magee lammaffaa sirgeessitti amma sirgeessitti dubbadhu arraasa lammaffaa ta'uu nagaambul. Uskuti koi jamun. Siapa ada nanggoin mandi arte coba terti.
Gaafi dhuga maaliif silkiin irratti cuftare? Firaanki ta'uu inna namni fadhe nan du'aare. Ande? Amma seeraan haala guddin alate maal jechuudha? Garuu warra baay'ee firaankinaaf hin taane maa barteertaades firaankiidhaa itteerta warra jalqaba irratti siin dide malee. Firaankiidhaa yoo siin jedhu ol bira naa dhufuu dide kaa. Laayibii jechuun wanta nama tokko amalchuudhaaf huneetaan nama sanii koo hundeessaadha. Yaada akkanaa keessa jalqabanii. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa baay'ee si ajaa'ibsiifadheen jira. Dhugaa Oromoo akka ajaa'ibsiifsuun qabuuti baay'ee keessi kee namaaf qulqullummaa qabda dhugaa waaqayyo. Ismaan baay'ee tokko si ajaa'ibsiifadhee dhugaa waaqayyo. Akkuma isaa jechuun dhugaa jechuun hojii fakkeenya nagaa barreeffama malee sagaleedhaan dubbadheen beekamu namni dhaga'uudhaatti garuu ilaalcha addaa nama qabu tokko miti nama tokko dhaabbachiisa isaa ilaaltee raawwachuu dandeessa yaada namni sun qabu kanaaf odoo bulookiin hawwanne ammallee yoo ta'e maaliif hundeessaan nama isaaniidha waan ta'eef kanaaf hundumaafiyyuu waaqayyo umurii dheeraa wajjin sinii haa kennu firaankeen kee dammoo sii ta'ee hundaafiyyuu ijoollee namni eeffadhe nan balleesse meeffataa warra soddaan liqqeeffataa yeroo Oromoo yoo mammaaku kanaaf anis dheengadda shimpiraankinaa taatee nan har'allee naaf taate yaaliidhaan an godhe garuu isaarraa naa ta'eera amma hordoftoota koo nagaa gaafadhe. Hordoftoota biroodha moo hordoftoota jaalladha nageenya gogaanuma keessanii faa baay'eetu ijoollee Oromoo akkamiin sagaleen keenya sirrii miti iddoo amma jiru kanatti keessaa kutti baasii nagaan fi jaalalli gooftaa hordoftoota caaloo firoo akkasuma caaloo firii maatii isaanii kan taatan nageenya isiniif haa ta'uudha jabeessa gara fuulduraatti hojii addaa argachuu dandeessanii ijoollee cimdiidha jarri saba kophaa miti mana cimdii jiru dhiirri shamarran bakka jiru waan addaatu jira dhuguma dubbachuudhaanidha lafa jalqabeessa nageenya isiniif haa ta'uun jedhaka. Jawab calon juga ujung Cina mati coba. Juga nari kan kita gambar aja. Tapi karena cuma muda jadi kamera cepat lagi dari Francis. Ijoollee nagaa turaa waan nu dhaggeeffatanii guddaa galmaatti itti daawwadhaati dogongora nu qabnu illee koomantii jalatti akka nu barreessitan kabajaan isin gaafannaa isin jaallanna isin kabajnaa nagaa turaa turtii gaarii.